kun daa'ima miti siif hin galu jette bar arat nixib allaqe siif hin galu bakka jette dhugaashii jette siif hin galu ka akkanumaan teessee sabboontu jedhaan oli maal akkan qofxanneedha akkan ilmi dhiiraa yoo jajjaba ta'ee irra bareedaadha dhugaa ani baay'ee aaree abdiitti magartuu jibbina jennee dhugaarraan darbinu sabboontus jaalanne ennee immoo kijibaa ishiidha harka rukutuu hin qabnu isinitti maa ilmoo haadha keessaniin ta'in dhugaadha خلاص sabboontu kee akka namni tuune yoo feete qajeelii nikaa godhadhu ilma musliimaati olii gadi talkasakkasuu dhiisiti akka ishiin balleessiteef akka ishiin gooteef silaa hiisisanii tumsiisanii aga ishiin fincaan ofirra fincooftutti sila garafamuu qabdi badii ishiitiif jechuudha mujatti. السلام عليكم أشمع أركبوني كبجنتو تافر رفتو توان كوشو جرى جرتو بك جرتانتي نجيني سنا كأبو سنين جتا هر أمو وان إرقاتي كوتاكو أبدي في سبونتو في كباجي جودا وندي كيسان اللي أنا سجاكسا إسان اللي أكا جاكستاني مو أبدي قدان كبا إرقاتي كيشو تاكا إساني في كباجي جودا الناس مالي هو جتاني فيديو أبدي نغدي سرات يعني كوميدي كو كبا دوغو غورالي جدانا كمتا كياتي isinillee dhiifamanaaf godhana hoof kalchaa hordoftoota kiyya nama kana ogguu dogoggoraan deemu koongiraa maashaallah maali jettanii kijibaan nama hin deeggarina dhuguma kana ittintanii namni kun akka sirreessu gochuu yaaluu qabdanii jechuudha maaliifuu dhibba viidiyoon isaan har'a waraabanii gadhiisan kun dhibba dogoggora maali jedhana gaafadha mucattiin kun durallee kan namtitti ambaatti ergeen sabboontuudha jechuudha akkaataan inni harkaa ba'e akkatti inni mana sana keessaa ba'e rabbii fi nu isa beeka jechuudha akkuma beekamu isiniin kunuu meeqa cinqamtanii mataan kun akkasin dhukkubsatee namni soomana dadhabne maaloo mucaan kun maal ta'e jettanii akkana hirqee nama boo'ee jira jechuudha waa'ee abdii kanaatiif jechuudha innaa suni guutuun dagatamee waan godhan guutuu maali miidiyaa irratti ol baasuun maali bilbila kana ogguu cabsitu yoo dhoksaan cabsite bilbila magartu ishiin kun harka marattee waan isin eegdu isinitti fakkaata ammallee kiyyoon taane keessa abdii galchaa jirti jechuudha mucattiin kun mucaan inni kunillee akka hoolaa namnumti yoo olii gade harkisee harkifama dhiifama naa godhaa dhugaan itti aare maaliifuu cinqama meeqa keessa darbine as gahee har'a bahee immoo ammallee waan biraa keessa ogguu deebi'u ani na aarse dhugaa isinitti himaa jechuudha akkuma isiniin jedhe isiniin kun warriin nu hordoftan waan nu dogoggorreerraa nu deebiftanii waan hin taane jechuurra maaliif akka nama kunoo waan keerii waan nagaa dalagee sabboontuu abdii rabbi tokko isaan haa godhu ammallee namni komii isaan irraa qabu hin jiru akka isaan tokko ta'anii boru jijjiiraman nama hedduutu fedha yoo miqqanyaa fi sharranyaa hin ta'in namni isaan addaan jibben jiru isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya inna mucattiin kun maali gowwaadha ishiinillee gowwaa miti bar amma kaaftee mucaatti jabeessaa jirti bar mucattiin kun viidiyoo namni bakka tokko kaa'een deemu namni tonkolii yaadu yeroo baay'ee isiniin jedha namiin kun viidiyoo namni dalage kana dhaggeeffatee bakkaan hin ga'uuf malee namni bakka tokko viidiyoo hin ga'u bilbilli kun cabe kabiraan yoo as baafteewu mee mucattiin kun maali mee ani kanumti mataa kiyya na dhukkubsaa jiru kuni viidiyoon kuni maali kan namarraan addaa miti haa ba'u isaa maal viidiyoo jechaa ooltu sin baatii takka guutuu waa'uma viidiyoo kanaa qaaqaan oliina mataan nu dhukkubsiina dhugaa mataan nu dhukkubsate hin dubbannu yoo jenne akkamiin callifna mucaa kana akka inni nama akka namaa kana tartiiba godhatee jiraatu ni feena nu obboleeyyan rabbiiti nu wajjin nyaannee miti namuu biyya ambaa biyya eessa cinqamee waa'ee isa haasa'aa jira aguma yoomii burjaaja'aa oola abdiin kun mee mucattiin kunoo mucattii daa'imti waan siin jettu dhagaye kunoo siif hin galuu siin jetti siif hin galuu maa inni beekta amma asirratti ani dhugaadhuma jirtu kana isin hima hordoftootaaf kabajamtoota kiyya adaraa keessan dhagadhuma viidiyoo kiyya caqasa abdii magartuu fi sabboontuun maali garaagarummaan isaanii takka isaan takka maali yoo jettan waa nikaatti godhate inni abdiin sabboontutti waa nikaa walirraa qabanii mormatuufuu afaan guuttee mormatuuyyuu ka dandeessu yoo nikaa isirraa qabaate bakka ishiin kunis jaallatte sunis jaallatte qixa dhugaa yoo dubbanne jechuudha dhugaa yoo dubbanne namni kun mucattiin kun shira dalagdee maalis goote digimtiis goote maalis haa ta'u dhugaan jirtu garuu magartuuf sabboontuun takkadha isiniin jedha amalaa fi haala son taane waan gaheen isaan amma irra jiran kun takka lachuurraa nikaa hin qabu
maaliif waliin mormatu mee maal kiyya jettee sabboontuun as baatee magartuun mormuu dandeessu. Isiniin kun barreessaa koomantii dhugaa waaqa nan aari'anii dhugaan nani akkanatti argu. Mucattiin kun viidiyoo isaa ilaalte ammallee shira biraa mucaatti haa dalagdu. Namni karaa hedduu nama balleessuu danda'a hin dhaabbattanii isin waamama magartuu fi jinni irraa dhugaa wal jaalattanii as ba'anii kaa godhadhaa wal fuudhaa akkasuma dhumate namtittiin illee akka garaa kutattu. Mucayyoon hunoo ifa gala sittimte bara. Aniin kun daa'ima mitii murtee jireenya kiyya irratti illee waa hundarratti ana murteen ana malee haadha kiyya wanti naqun jiru haadha sabboontuu jedhaan waliin siin jette akkamitti himtu mataa jabaatta dhugaa dubbatuuf abdii si himne abbaa feete ma filadhuu fuudhii nu si cinaa jirra siin jenne mee kanarra maal goonare ammas deebi'ee qiluma biraa keessa qilee keessa bahe ammas qiluma keessa maali waan akkasii kun dogoggora dhugaa isinitti hordoftootaaf kabajamtoota keenya isiniin kunu maashaallah waaw jechaan oliina xiinxala madaala dhugaa fi shirri xanni iddoo jirtu dhugaan karaa kana jedha madaala khalaas ammallee mucaan kun bakkuma duraa sana deebi'uu baannaan waan kun maal jette jedha maali isin waan gootan hunda social media baasuun bilbila shii cabsaa ayyee haa cabuyyuu haa jennu dhoksaa cabsaa mucattiin kun ammallee namtichaaf ciiftee waa bulti harka marattee waan teessee isin eegaa jirtu isinitti hin fakkaatin mucayyoon maal immoo kan akka gootu gochaa jirtan isini kan karaa banaafii jiru hinde haga yoomitti jaanjo'a abdiin kun illee dhugaa haga yoomii jaanja'a maaltu ishii magan sabboontuu khalaas fuudhi hin fuutu taanaan jireenyi ishii keessaa bahe waan gaarii yaada jira abdiin kun amma dhugaa jechoota isaa keessatti amma viidiyoo isaa laalee aga dhumaatti xumurani mucattiin kun namiite jedhee iccitii ishiillee gabbaasuu hin qabu jedhe dhugaa garuu namni kun hogguu aaru yookiin sunillee jaalala jettee miira keessa galtee viidiyoon kun waraabamne alalla isaantu beekanu waan beeknu hin jiru jedhanii malee yoo gadhiifame ani homaa miti jedhee gorseellee itti isin hunduu ati ilma dhiiraa haa gadhiifamu jettanii turtan hundi keessanuu jechuudha amma immoo viidiyoo mataan nu dhukkubsate isaanii jecha dhugaa hayyee bareeda godhe amma abdiin mucattii kana akka ishiin namiiteefis homaa miti telefoonni ishiillee akka hin cabne ani gaheen ani qabu telefoona ishii keessaa waan jiru hunda formaat godhee telefoona deebisuufidha jedhe saa dhugaadha bakka namiin kun isinitti shira yaade jettanii shira gochuun hin ta'u innillee harkarra qabataa magartuu maaliifuu aga dubartummaa ishii haati dubartiin kun jechuun haadha obboleettiidha waa hunda dhugaadha dubartii malee namni deemee galuu hin danda'u maaliifiyyuu dubartii hayyuu akka jirtu dubartiin gadhee kun akka magartuullee shamarran hunda walitti qabsiiftee arrabsiistus numa jirti garuu irra caalaa dubartii yoo beektan hayyuudha kaamettiidha beektuudha egaa namiin kun nama garagaraa mitiiti saba garagaraa miti saba tokko ta'ee ilma haadhaaf abbaa takkaa ta'ee immoo yaadni isaa hundi garagaraadha beektanii mucattii kanallee sheexanatu ittiin taphataati namuu yoo danda'e du'aayee godhuufi fira yoo qabaatte fira ishii soqee waa takka godhuufidha dhugaa akka ishiin balleessiteef akka ishiin gooteef silaa hiisisanii tumsiisanii aga ishiin fincaan ofirra fincooftutti sila garafamuu qabdi badii ishiitiif jechuudha mucattiin kun garuu immoo namiin kun yookiin hin jijjiiramaa hiriyaan nama balleessuu danda'a firri nama balleessuu danda'a sheexanni keessan deddeebi'ee kana godhi namni ogguu aaremma namni qoricha dhugee du'u jira namni kun fooqirraa of darbatee du'e jedhantu jira maaliifuu sheexanni godhaa isiniin jetti mucattii kanallee sheexanan mataa jira dhugaa dubbatuudhaaf malee namni nagaan namticha cal jedhee qabee ishiin dhiiraa mitiiti namticha qabdee mana keessa tursiisuun kun qalata guddaadha bas jaallattee miti jedha ammallee immoo tuf ilaana dhaggeeffadhaa isiniin kun mucaan kun ammallee ibidda biraa keessa seenuu baanna dhuftee sabboonnuma kana huutee yoo tumte mee abdiin maal kiyyaa jettee mormattaaf yaa sabboontuun himtuu taatu sabboontuu jaalattuu jaaladha nullee ni jaallanna akka nu jaallanne rabbi ishee haa jaalatu abdii kanallee jaalladha nu hunduu ni jaallanna isaan lachuu waliin jaallanna garuu immoo namiin kun oguu karaa irra dabu karaatti akka deebi'u godha sabboontuuf abdiin jedhina tartiibatti akka galan godha akkuma isiniin jedhe namni nikaa walirraa hin qabaanne sunis homaa isaa miti kunis homaa isaa miti bakka hallaqa maaliifiyyuu namiin kun
waan ittiin mormattan qabaatu qabdan. Mee maaliin mormatu? Lameenuu tokko akkuma isiniin jedhe magartuu jibbina jennee dhugaarraan darbinu sabboontus jaalanne innee immoo kijibaa ishiidha harka rukutuu hin qabnu isinitti maa ilmoo haadha keessaniin ta'in dhugaan dhugaadha. Kalaas sabboontuu kee akka namni tuune yoo feete qajeelii nikaa godhadhu ati ilma musliimaati olii gadi talkas akkasuu dhiisiiti. Kalaas ani dhugaa dhiifama naaf godhaniin aare waan keessa darbine cinqii keessa darbine sana guutuu dagatee jedha taa'ee maali akkasin ta'u jireenya ofii keessatti namni jireenya ofii irratti murteeffatuun dirqama isaati. Maali inni ilma dhiiraa nama guddaa inni sabboontuuf inni takkaa miti ishiirra nama hayyu nama cimaati. Kanaafiyyuu sammuu keetti fayyadamtee mucattiin sii gadi kunoo kaleessa dhalattee siin jette aniin kun daa'ima miti siif hin galu jette bar araat na xibaallaqa siif hin galu bakka jette. Dhugaashii jette siif hin galu ka akkanumaan teessee sabboontu jedhaan olii maal akkanni qofxanneedha akkan ilmi dhiiraa yoo jajjaba ta'ee irra bareedaadha dhugaa ani baay'ee aare abdiitti. Cinqii sana keessa darbe sana guutuu dagatee ammallee oo jedhaa oluu maali? Mucattiin harka marattee hin teessu akkuma isiniin jedhe ishiin illee shira guddaa yoo na qopheeffattee teessi bilbila sanummoo bilbila ishii cabsitanii itti agarsiisaa deeme ammallee qileetti nanaqii akkas na godhiidha. Kaduraa hin ga'u ishiin deemi siin jette mucattiin deemtee ba'uu dadhabde cinqii meeqaan lola meeqaan mashaakila meeqaan baate achi. Viidiyoo kana kan argitan daran waa hedduutu ta'aa ture magaalaa kana keessatti namni wal baxabbaxee jechuudha. Ammallee immoo waan mantaane keessa galaa jira abdiin isinitti dhibbaan dhibbatti mucaan kun ammallee karchalluma hafe baye sana keessa deebi'uu faannaan waan kun maal jette jedha an durallee ittime duru irraa ittiman abdiin ni gorsaan namni kun aguma irra beeku wal gorsa wal jabeessa gorsinee ittimnee sabboontuma yoo hin jaalatta ta'e abdii akka aadaa oromootti akka shariyaa musliimaa deemi fuudhe kana walin riiqataa waliin maali faayidaansa faayidaa takka hin qabu dhugaa. Naani dhiifama naaf godha ishun kana ergaa dabarsuu fi dhufee miira keessa galeellee akkam malletti haasa'aa jira dhiifama naaf godha uummata keenya ani waan argeef cinqii safaana waan argeefan aaree dubbataa jira ammallee yoo mucaan kun waa ta'e biraa hafaa hin jiru aga yoomiitti jedhe baay'ee naare dhiifama guddaa dhugaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkuma isiniin jedhe ana kana na jaalattanii miti aga na jaalattan kan akkanani sirraa akkanani waa sirreeffadhu na gorsaa malee kijibaan nan jabeessina dhugaadhaan natti himtanii kun dogoggora yoo jettan an dogoggora kiyya nin deebi'a nin baradhaa jechuudha akkasii viidiyoo biraa naga walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa jira.